Jaallee Marroo Dirribaatii fi Aabba Waaqoo guutuu akkamitti wal fakkeessitaa jedhu. Dhugaa dubbachuuf taanaan gootichi Oromoo Abbaa Jaarraa Abbaa Gadaa goota ta'uu abbeettu sitti hime. Garuu abbeetiin sunuyyuu warra gooticha Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa mormaa turan keessaa nama tokkodha. Garuu boodarra gootummaan isaa isaaf galtee jennaan akka inni nama gaarii ta'e sitti himee si barsiisee jechuudha. Namattuu nama ati faan nama gootummaa namaa hubachuu danda'u miti waan seenaan sitti hime malee. Ati nama Harargee fi Booranaan goota jechaa Gujii fi Wallaggaan ammoo nyaapha yookaan bineensa biraa warra jedhudha. Horti mata akka gargarii baasee warraa baaruudha. Nama waan hubanne nama akkasiisan. Gootota Oromoo darbanii fi Jaallee Marroo Dirribaa maaltu wal fakkeessa? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani kitaabota seenaa hedduu dubbisee jira. Jaallee Marroo wanti adda isa godhu kutannoon inni qabu kan hayyoota kanaan duraa wal fakkeessuu bira darbee caalu jedhee kan inni tilmaamuu fi hayyoonni Oromoo armaan duraa qarqaarsa biyyoota adda addaatirrallee fudhachuu turanii hammamillee haa jabaatanii qarqaarsa wayii qaban ture. Jaallee Marroo Dirribaa biyya kamirrallee qarqaarsa kan hin qabnedha. Kan isa qarqaaru yoo jiraate ummatuma Oromooti. Diyaaspooraa. Rabbi diyaaspooraa sitti hin fuudhini. Wanni akka diyaaspooraa hamtuu hin jirtu bar. Si qarqaartee waan si qarqaarte booda si haqqisiifti. Waa'ee diyaaspooraa kana booddee isiniif dubbadha. Ummata akkasiisantu isa qarqaara. Kan waan takka hin qabne achuma biyyuma sana keessa taa'ee murnuma san irraa qawwee fudhatee qawweema isaan irraa fudhateen isaan hadhee waggootan 6 yookaan 7 deemu dabe kana biyya Itoophiyaa keessatti otoo biyya isaatirraan bahin waraana jaarratee eenyurrallee qarqaarsa otoo hin barbaadatin Oromiyaa jiituu keessa taa'ee kan ofirraa dhorkaa jiru. Mee seenaa akkasii menaa fidi. Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Waaqoo guutuu faanii jaarraanii Rabbi jannataan isaan haa qananiisu Waaqoo guutuu biratti jalqabaaf kan isaan leenji'an. Waaqoon nama ofii isaatiif deemee Somaaliyaa irraa qarqaarsa argateedha. Qarqaarsa argateen hanga tokko dhahee Somaaliinuu yeroo san humna qabaachuullee baattu. Hanga tokko alarraa qarqaarsa argatan jechuu hin dandeenyu. Ni dandeenya jechuudha. Hanga tokko qabsoonni warri Huseen Bunee faanii diqqoo qabsoon isaanii bara akka jedhanitti kan Waaqoo guutuu sanfaa diqqoo ni dursitii jedhan. Korma isaanii gurgurataniiti ilmaan Bunee daraaraa yeroo takka wannaa keessaa ka'ani. Hanga tokko shibbireessuu danda'anii jiran. Garuu sadarkaan isaanii sadarkaa Jaallee Marroo Dirribaa kana ni ga'a. Dhugaa dubbanna taanaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan Abba Waaqoo guutuu miti. Gootota baddaa Baalee arra seenaan isaanii Baalee maqaa isiitiin kaatu san kan dura dhaabbachaa ture warruma Baaleeti. Seenaa namicha tokko yeroo nanti man iddoo tokko na kofalchiisa. Waraana Waaqoo guutuutu namicha kana diqqoo basaasaadha jennaan qabanii beeyte. Qabanii gara waraanaa fidan. Waaqoo bira geessan. Qabeenya qabduun nu qarqaartee galuus dandeessaa, nu dabalamtee loluus dandeessaa jedhanii qabsoon maal akka taate hubachiisan. Tole lakki hin galu isin wajjin hin leenji'a jedhee leenjii fudhatee yoo baafate gara manaatti galee wanna ta'e waraana Haile Sillaaseetiif dabalameeti achi yoo inni gajjalqame maal godhan beektaa kasaaraa guddoo waaqote ergate jedhanii harka duyda duubatti hidhanii duubatti dabarsan. Inni basaastummaaf galee bar seenaa Waaqoo ana guutuu keessa beekaa. Anatu bakka isaan jiran isiniin dhaqaa, anatu isin dhoofsisa jedheeti lama kasaaree jechuudha. Gaafas illee warri abbootii keenya gaafasii dura dhaabbachaa turan abbootii keefaadha. Abbootii bar abbaa gadheerra rabbiin nama nuumin bar abbaa waan hubanne dhugaa. Har'allee namni Jaallee Marroo dura dhaabbatu tarii dhalootuma kana ta'uu danda'a. Garuu boru kan ilma isaa goota akka inni ta'e kan ilma isaa barsiisu abbootima keenya nuti dhaloota kanatu ilma keenya barsiisuuf ta'a goota akkamii akka inni ta'e boodee dhaloonni kun guutuun ittiin dhaadachuuf ta'a. Ani Huseen Buneetii fi Waaqoo guutuu biyyatiyyallee nadhiyaattillee gar malee dhugaa isaanii dabsuudhaaf abadan hin yaalu. Jaallee Marroo Dirribaa qabsaa'ota Oromoo durii kamiyyuu ni caalaa jedhee afaan guuttadhee kan hin dubbadhuu fi sababa kanaatiif garuu nama jiru boodarra yoo seenaa kana balleessee salphatteen hogaafiidha. Artistii Oromoo jabaa Hacaaluu Hundeessaatu akkas jedhe. An nama lubbuun jiru hin faarsu. Namni lubbuun jiru seenaa isaa balleessuu danda'a waan ta'eef jedhe. Anis yoon dogoggoree Jaallee Marroo Dirribaa nama arra lubbuudhaan jiru boodarra yoo akka tasaa waan biraa mudate maqaan si bada wanni jedhamu waan akka jiru ta'e garuu seenaa inni armaan dura dabarse keessatti goota Oromoo kamittuu hin qixxaatu jedhee kan afaan guuttadhee dubbachuu danda'uuf kanaafii jechuudha. Isiniif gala amma. Kolkoloo silaayyoo isiniif hin galu hinaafan keessan guute rakkoo qabdan dhugaa Rabbi.